hattuu beekaa jechuudhaan beekameeti al-lissul faqih. Qissaan tuni qissaa dhugaan argamte Ibnul Jawziitu kitaaba isaa kan Adh-Dhakaa jedhamu keessatti katabe. Qissaa tanaa kan nuuf odeesse Ahmad ibn Mu'addal al-Basri jedhama. Namicha Abdul Malik ibn Abdul Aziz bira wajjin taa'uu turerraa. Namichi kuni qaadiidha. Akkana jedha: guyyaa wahii gara Oorruutiyyaa tan bosona keessatti argamtuu bahe. Yeroon Saharaa seenee manarraa fagaadhetti hattuun tokko na qabate. Uffata baasii naan jedhe. Maalifan baasaa jedheen. Anatu sirra itti haqaa baasii naan jedhe. Dubbii akkanaa eessaa fiddee jedheen. Ani obboleessa keeti, qullaan jira. Ati uffattee uffata qabda, kanaafuu baasii naan jedhe. Hayyee garii siifin dhiisaa na dhiisii jedheen. Laa, hin barbaadu. Akkuma ati guutuu uffattetti guutuun uffatuu barbaadaa naan jedhe. Hayyee qullaan na hambistee qaama kiyya kan saalaa qullaa hambistaa jedheen. Rakkoo hin qabu jedhe. Imaamu Maalik namni dhiiraa yoo qullaa dhiqate ni tahaa jedhe. Namni yoo na arge hoo awraa kiyya ogguun ani deemu. Osoo akkas kan ta'u taate jalqabumaa wasiin qabu ture. Iddoo kana namni tokkos hin jiru. Hayyee hamman dallaa kiyya seenee ofirraa baasee siif kennu na dhiisii jedheen. Laa, hin barbaadu. Gabrootan kee afur natti ergitee na qabanii gara mootii na geessanii na hidhanii qaama kiyya garafanii na haa kukutaniif akkas hin godhu. Akka akkas hin goone siifin kakadhaa. Waan siif beellame siif guutuu jedheen. Laa, hin barbaadu. Imaamu Maalik kakuun hattuuf kakatamu guutuun nama hin qabatu jedhe. Kanaaf ati kakuu naaf guutuun sirra hin jiru madhaba Imaamu Maalik keessatti. Wallahi siifin kakadhaa na dhiisi. Uffata kana siifin deebisa haala aarii takka sirraa hin qabne. Hattichi xiqqoo turee mataa isaa ol qabee maal yaadaa ture beeytaa jedhe. Lakkii hin beeku. Akkana jedhe: hattuu zamana rasuulatirraa sallallahu alayhi wasallam kaasee hamma amman tanaatti liqaa takka ergisa fudhate hin garree jedheen. Ani islaama keessatti bid'aa dalagee takka waan hin jirre uume diliin isii ilaa guyyaa qiyaamaa narratti deemuun hin jibba. Kanaafuu uffata baasii naan jedhe. Baasee kenneefi fudhatee deeme. Osoo si tahee hattichaaf maal deebista?